Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa har'a akkuma argaa jirtanuu caammaa ijoollee, uffata ijoollee, boorsaa mana barumsaa, uffata ijoollee 3-4 isinii qabadhee dhufeen jira. Akkasumas hondosiisa mataa muruu hunda isaayyuu tokko tokkoon gatii isaa kan inni isinitti agarsiisaa isinitti himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasumallee laayikii godhaa. Dirqama namoota bitatu qofa osoo hin taane namoonni kaanillee ilaalaa viidiyoo kana hanga dhumaa jechuudha. Maaliif jennaan namoonni baay'een yeroo baay'ee biyya Arabaatii waa bituu wayyamoo meeshaas ta'e uffata ta'e asii binnee fuunee galuu wayyamoo biyyaa bituu wayya jettanii gatii yaada isinitti ta'uu fi gatii isaas irratti isinii dubbadha. Gatii biyya jirtanuun wal madaalchistanii irra guddaan uffanni as keessa jiru uffatuma kwaalitii bareedaa kan jedhamudha. Jidduma galeessas kwaalitiinis jira. Egaa surree isin argaa jirtan kuni surree mucaa waggaa 6 ta'udha kan hin bitee. Surreedhuma bareedaa jechuudha. Cimaa bareedaadha. Umurii 750 nan hin biteef jechuudha. Akkasii as biratti immoo shamiiziin irraa uffatu. Shamiizittiin kunillee kwaalitiidha. Wanti hundinuu qodaas ta'e uffatas ta'e tokkoffaaf lammaffaa qaba jechuudha. Shamiizitti amma birrii 800 nan bitee fi shurraaba kana immoo birrii 800 nan biteef jechuudha. Shurraaba qorraa bareedduudha. Isinillee kun immoo bijaamaadha. Bijaamaa komboleettii surree fi shurraaba kun akkasitti walitti kunillee bareedduudha jechuudha. Kwaalitii bareedduu isiiti bijaamattiin. Bijaamattii walitti allawaashii komboleetticha akkana walitti birrii 800 nan biteef jechuudha hordoftoota koo. Kunis immoo bijaamaa qiyyaarii. Kun immoo bicuun qannasa gatiin isa sanarraa garuu qodummaan isaa bareedaadha. Gatiin immoo ni qannasaa birrii 500 nan biteef jechuudha. Lammansaa walitti hordoftoota koo. As biratti immoo jaappoonii kan shamiizii ammaa jalaan uffatu birrii 100 nan biteef jechuudha hordoftoota koo. Sila qiyyaarii 2 fa'i 3 fa'i gochuufiin ture garuu birrii tanqatee. Kan ammoo kun paantiin jalaan uffatu lammansaa birrii 80 nan biteef jechuudha. Lammansaa kun kaalsiidha. Kun caammaan isa kanaa kaalsiin isa kanaa caammattii birrii 750 nan bitee fi kaalsii birrii 25 nan bitee fi akkasii kun kan mucaa tokkooti. Kan haadha birrii natti ergiteetti jechuudha kuni. Kun immoo boorsaadha. Boorsaa kana birrii 200 nan bitee fi boorsaa kwaalitii kan taate bareeddu jechuudha. Kunis caammattiin kunillee agareenyaa miti. Caammaa chaayinaatti ergendoo jechuudha. Badaa bareedduudha. Cimtuu bareedduu isiiti. Birrii 700 nan biteef jechuudha caammaa kanallee. Egaa as biratti immoo sondosii mataa muruutu jira. Caammaan illee 500nis jira. Amma ergendoon jechuudha amma jabaateera akka duraanii miti. 200nis jira. Garuu inni bareedaadha jedhamu haa ta'uun 500 inni kaan immoo kunuunsi kana 700 akkasii jechuudha. Sondosii mataa muruu kanallee namoonni ilma dhiiraa manaa qabdanuu mana mataa waan akkasii geessanii rakkisuurra ijoolleen dhiiraa fayyoo wal bira jijjiraatte isiidhuma kana haala salphaa ta'een manatti bitatanii ittiin fayyadamuu gaariidha. Maashaallah kun akkuma argitanu sondosii kwaalitii kan taate bareedduus jechuudha. Eeggannaa yeroo dheeraa ittiin fayyadamama. Wanti hundi eeggannoo barbaachisa keessatti wanti akkasii kuni akkasii sondosii kana chirichaaroon isaa birrii 3,000 an garuu bootaa isaa gatiin beeku ennaan hisaaba jimlaan bitee dambanyaa gatii ta'aniif soolaarii waan argis biraan fuudha gatii ta'e jennaan hisaaba jimlaan haa kennee birrii 2,500 nan fuudheef jechuudha hordoftoota koo. Akkasii kan minaalbaata yoo maatii ergattanii innaan 3,000 isiniin jedhanii na nyaata waan akkasii akkan jenneefanii isinitti himee gatiin isaa inni dhaabbataan birrii 3,000 jechuudha. Hisaaba jimlaati 2,500 akkasii kana fakkaata ka hordoftoota koo. Kun walumaa galatti kan mucaa tokkooti.
akkasi ka maashaallah buleetti kiyya rabbiin ilma keetti nagaan si galchu hunduma keessan iyyuu jechuudha kan ilmoon dhiistanii biyyaa baatanii wallahi rabbiin inshaallah yaadaan muraada keessa yeroo gabaabaa keessatti isinii guutee ilmoo keessatti nagaan isin hadeebisu inshaallah ilmu jarallee rabbiin nagaa isiniif taasisu. Egaa kun immoo mucaa obboleettii siitii fi mucaa kootii bitee dirqamammoo mucaa obboleettii kootiitii dhiisuun qabu jettee kunoo bitteef jechuudha. Surree sanallee birrii 700 bitee fi akkasuma shamizii seerra keessaa immoo birrii 350 biteef shamizittiin badaa cimtuu bareedduu siiti. Street badaa namatti tolti jechuudha shamizittiin. Kana malillee hin jirtu jechuudha yeroo sanatti. Akkasii kun immoo mucaa lammaffaa obboleessuma mucaa ammaa jechuudha. Shamizittis kun akkuma argitanuu birrii 350 bitee fi surrees immoo birrii akkuma sanaa jechuudha birrii 700 bitee fi akkasii saayiziidhaan illee wal dhaba jechuudha. Amma saayiziin guddataan deemu gatiin illee ni dabala gatiin surree amma saayiziin immoo bicatuun gatiin isaas illee ni qannasaa. Akkasii kunoo caammaan illee kunoo jira caammaan kan jira lachanuu jechuudha. Caammattii tokko birrii 600 tokko birrii 500 bitee fi akkasii hordoftoota koo kun immoo kan obboleettii koo kan biraati ilma siitii naa biteetti karaa sandaabootii kan inni deemu inni kuni. Egaa mucaan si waggaa 10 kunoo surree haala kanaan surree bareedaa kan ta'e bitee fi keessatti immoo tishartittiin kuni badaa namatti tolti kwaalitiidha. Akkasuma lallaaftuu bareedduu siitii harkoo guutuudha. Kan yeroo ho'aa kan biraa kana uffachuu danda'u jechuudha. Qorrigaa keessaa ba'aa jira amma ganni utaalloon itti naqee kun utaalloon akka naqamee jira dhiifama sagalee kootiif illee. Akkasii jaappoonni kanallee tokko biratti fuudhee fi jira birrii 100 jechuudha innillee. Egaa kun hundi kanuma mucaa tokkooti kunoo kana isaafillee paantii 2 fuudhee fi jira. Innis paantichis akkuma ammaa sana birrii 80dha. Caammaan jira. Caammaan kun immoo caammaa kwaalitii bareedaa kan ta'edha jechuudha. Caammaa kana birrii 1500 bitee fi inni kun isa bareedaa isaati jechuudha. Isa silaa lammansaa bituu danda'a. Akkasuma borsaa isa kanallee birrii 1200 bitee dabtara 2 wajjin dabtara 2 wayii keessa naa buuseettiitti kunoo kaalsii 2 illee bitee fi jira. Qiyyaariidhuma caammicha wajjin kan inni keeyatu akkasuma ergendoo si kana immoo birrii 500 bitee fi kunillee bareedaadha cimaa bareedaadha jechuudha. Akkuma argitanuu kunis immoo dabtara 2 dabtarri baranarra kasee jira gaala. Bara darbee dabtarri siin kun abbaan lukkii 50 tokkoon si birrii 50 ture amma garuu birrii 40 ta'eera. Darzanii immoo yoo bitachuu barbaaddanii birrii 450 darzaniin isaa jechuudha. Dabtara 2 bitii keessa naa buusis jettee akkasitti dabtara 2 fi iskiriptoo 2 bitee fi jechuudha walumaa galatti. Egaa kana fakkaata hordoftoota koo yeroo baay'een yeroo meeshaa akkasii bibbitu viidiyoo irraan hojjedhu jechuudha. Maaliif ganaa mana geessanii ammas immoo deebisuurra dheetan amma garuu kun akkuma argitan suuqiidhuma koo markaatoo suuqiidhuma koottaniin viidiyoo irraa waraabara maaliyyuu yoo ta'e jechuudha. Amma siinii tokkollee yoo ta'e otun viidiyoo isinii waraabiniin hin ergu inshaallah biiznillah. Kaayyoo kooti kaayyoo rabbi jedheen isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa kun immoo shiitiin kuni shiitii obboleettii koo tokko qodaa biraallee qabdi. Uffata baktaraadhuma tokkottan godha jedheetan illee keessa make malee siin ganaadha meeshaa biraa qabdi. Galuuf jetti ala waan alangalee firoota kootii kekkennu shiitiidhuma naa biti jettee haala kanaan ilaa obboleewwan koo collee ta'a wallaahi inni sinachi birrii meeqaan diinaara dirhaama riyaala meeqaan bittanii dhuftanii asitti nama kaargootti kaffaltanii asitti namaa kennitan waa tokko galatarraa isiniin oolu birriitti naftanuu dadhabbiitti naftanuu galata hin qabdanu jechuudha. Salbaajii nu fiddee dhufte isiniin jedhu malee namni birrii ammasiitti baaste sixootaa nu kennite isiniin hin jedhu hin jiru. Kanaaf kaayyoo keessan irratti cimaa sin hafeera wanti kanaa kunoo haala kanaan laashiitiin kuni abbaa meetirii 2 yoo ta'e birrii 500 tuun hodhamini hodhaan birrii 50 yookiin birrii 100
bifti isaan babbareedu filannoodhuma kootii nan bitee fi kaalaa ijoollee tokko suuraa kaaseetan bifa filachiisaa isiin kun garuu wama sitti tole naa biteetti maashaallah. Wama sitti tole natti tola bakka ittiin naan waa hundayyuu filannoodhuma kootii nan bitee fi meeshaa biraallee qaqqabdii viidiyoo isaa inshaallah irraan hojjedhaa fi egaa shiitii kana meetira kasabaanii kuni jechuudha laa inni diimaa hammaa sana qofatu meetira 2 inni kun garuu meetira kasabaadha dhaabiidhuma nama tokkooti utuu muramin utuu ol hin jedhin gadi hin jedhin hodhama jechuudha. Akkasii hordoftoota koo akka kanatti birrii 400 inni kun inni meetira 2 birrii 500 inni kun immoo birrii 400 akkasii ofii keessanillee achi mee amma wal bira qabaa laalaa bijaamaa biyya Arabaatii bittanuu fi shiitii waan akkasii biyya Arabaa bittanuu fi asitti immoo meeqa akka ta'e gatiisaa wal madaalchisaa uffata guurree dhufuun badaanuu gowwoomse nuyi wallaahi achi teenyee kaargoo birrii meeqatti kaffallee uffata gad ergaa turre egaa hubannoo dhabuudha namni biyya taa'ee adda baasee kanatti nuu himu dhibuudha. Alhamdulillah yeroo ammaa kana teknooloojiin babal'atee uummanni miidiyaa irratti waan akkanaa hojjetaara. Namoonni ilaaltanii irraa fayyadamtaniis gaariidha jechuudha waan namni jedhurraa. Akkasii hordoftoota koo kunuunsi bifattiin kun illee bareedduu maashaallah. Egaa mees murteessaa hundumayyuu anumatu filatee fi fufuudhee fi bifti isaan bareeda jedheen abdii qaba gaan jaallatti jedheen abdii qaba. Inshaallah viidiyoo biraatiin illee hanga walitti deebinutti hordoftoota koo nagaa rabbii keessanaaf tura. Uffata baattanii nufina qodaas ta'e uffatas ta'e hamma waciisaa kaargoo isaa waa meeqa dadhabbii isaa itti kaffallutu caala. Ma fakkeenyaaf Addis Ababaa biyya alaatii miti Addis Ababaa irraallee fiduu yeroo hammaa kana qodaa badaa rakkisaadha badaa jechuudha. Qodaa biyya alaatii jennaan immoo shaanxaa tokko ulfuchuuf akka waan shaanxichi sun warqii ta'ee gatiidhuma shaanxaa sanaa nama gaafatu jechuudha. Gatiin makiinaa fi gatiin sortoo bal'aa akkasii wacii fi taabbii isaatti caalaa waan barbaaddanii maallaqa keessa walirra kekkeeyattanii meeshaas ta'ee uffatas ta'ee galtanii biyya bitachuu dandeessu. Birriitu dhibee malee wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Biyya keenya waanuma biyya alaa sanayyuu biyya argachuu dandeessu waanuma achi jiru meeshaas ta'ee uffatas ta'ee. Akkasii gaa hordoftoota koo hasaasinitti dheeresseera hadhaa. Namoonni illee shiitii kanaa maatiidhaa isuufis bitachuu barbaaddanii achiin bitinaa wallaahi isa namni onlaayinii irraan kunoo jarri onlaayinii gabaa ofiitii jedhanii kunoo atis maanninaan hin jedhinaati gabaa ofiitii jedhanii mana Arabaa ta'anii achi gatii taaksii kaffalaa jilbaaba tokkotti meeqa kaffaltanii fudhattanuu waan akkanaarraa of eegaa biyya galaa bitadhaa. Uffata dhabnee biyyaan baane birrii biyyaa nu baasee mitiire kaayyoo biyyaa nu baasee uffanni yoo biyya galames waggaatti tokko waggaatti 2 bitatamee numa jiraatama jechuudha. Garuu ijoolleen baay'een uffatatti waan akkasiitti birrii keessan balleessitu isa akkanaarraa inshaallah ofii eeggadhaa kaayyoo keessan dafaa galmaan gahadhaati. Biyya galaa biyyaa waan barbaadan iyyuu argattanii bitachuu dandeessu isiniin jedhaa hordoftoota koo. Inshaallah ganga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.